Ijoo waa yaadema no. Maal yaadde? Jira miti bakka waama taa'ima gaafa waa'ee bojaa yaadu jechuudha. Waan nyaati waan uffatu miti waan nyaatu qabaa itti gaafa jira miti bakka akkasumatti taa'ee gaafa yaadu waan isaa baay'ee mana yaachisa bojaa. Isa kanarratti yaadeen ture. Waa'ee isaarratti fuuldurii keenya ayyaana. Inni galeeti gaafa ayyaana irratti isin wayyaa bitattanii maal jettanii. Inni immoo amma yookaan wayyaan bitanne ta'a. Waa'ee ayyaanaa yookaan nayyaaneffatu ta'a. Maaltu beeku? Kanaaf ammoo waama tokko yaadnee ofuma keenyaati. Yookaan wayyaa keenya illee bituullee dadhabne wayyaa keenya illee manaaf buunee tolaan argachuuf baay'ee mana tolana baay'ee. Yaada bareedaa kennumaati. Ani baay'ee bojaa yeroo hundumaa yaada. Amman gadda yeroo inni dhukkubee mana qorichaadhaan guyyaa deddeebi'ee ta'ee mindaan koo 300dha garuu mucaan kun namichi kun amma galgala kana ciree nyaateera sila ganamata ciree nyaateera har'a guyyaa misaa nyaateera inni yaadne garuu yeroo hundaa yaadne waa misinaa laatu yookaan immoo waan ta'e gaggoonaa baay'ee na gaddisiisa baay'ee nama gaddisiisa. Nama waan beelu kan fakkaanne calluma akkasumatti hin xaxxabatu nama si wajjin walitti dhiyaatee yaada isaa siif galu kana. Baay'ee dhugaa nama gaariidha. Isarratti immoo uffata illee guyyaa tokko qayyaratee guyyaa tokko nama jijjiirame. Anis kanumatu taa'ee gaafa yaadu baay'ee tokko immoo walitti ayyaana dhufaartu kanatti. Yoo ofii keenyaaf uffata bituu fi dhadhabne illee ofii keenyaaf madda hangala uffata tokko fidee hin hafu. Lama fidee hin hafu. Uffata tokko fidee hin hafu. Ani wayyaan mana jira waan ta'eef wayyaan keenya illee finnee yaa waan akka bituu dhadhabne isin jedhee yookaan ayyaana biyyaanna waan ta'eef. Amma dhiiraa qarshiin tokkoon keenya qarshiin qabu. Beekamaadha kuni waa kiisii keenya beekna waan ta'eef ani akka kootti akkuma mirkiin jedhee uffata lamaan tokko wayyaan jira. Ayyaanni osoo hin gahin jennee wanta kana xumuruu qabna. Ituma nuyi amma fakkeenyaaf wayyaa hin qabna inni hin qabu. Gaafa dhufee immoo kan manatti waamna ta'a. Nyaata amma nyaata yoo ta'u baate manatti waamna. Kan karaa wayyaa kanaa gaaficha inni gaafa wayyaa irratti argee miirri isaa waan taa'e ta'uu danda'a. Inni galee sirriidha. Baay'ee na tola garuu ammas wayyaa barbaachuu waa'een bojaa. Kanaafuu bakka olii galleerraa nutu jira waan ta'eef bakka inni rakkate hundumaatti waadaa olii gallee deemuu qabna. Baay'ee tokko na yaaddeessa. Kanaafiyyuu bakka inni rakkatetti eessa bakka kam xannee isa gargaaruun dirqama. Yaaddeetta bakka isaa buutu. Yaaddeetta. Birrii 300 jechuun sa'aatii ammaa kana birrii 300 jaatti fudhata jechuudha. Nuyi gaafa alatti gabbaane beektuun birrii 300 yookiin gargara fidee deemna. Kuni ittiin buna dhumne. Kanuma irratti gallee olii xumurreerraa bojaa gargaaruu qabna. Walii galleerra miti. Walii galleerra. Keenya yoom deemna bojaa bira? Yoom deemna? Amma deemnu. Amma deemnee dubbisnee baay'ee tura dhugaa. Amma deemna. Dubbistanii beektu fi keessatti. Anta akkana garee guyyaa dhukkubsatee eeggatee tu. Arjiin beeku argasi. Guyyaa tokko argin ture. Eeggadda gaafa yeroo guddataa babradhan miti. Yeroo sanan arge eeggasiin agarra. Anis eeggasiin. Tuma deemnee. Akkamitti haalaa ta'e walitti hin yaaddu. Bakka kanarratti silkiin qabu warratti bilbiluu bakka deemnee gaafannu laata. Achiin deemnee rakkoon qabu osoo dubbannu shaakala yoomitti deebina nuti. Waa bojaa ta'uu fudhatee badi. Shaakala gidduu kana torban kana tun taanee burga namaan kan itti deemnu dirqama keenya. Bojaa biraa amma deemnee kaaneeti shaakala burganama haa ta'u. Sanuma yaadeedhaan deemnee bojaa hubannee shaakalatti deebi'uudhaan baay'ee shaakalarraa. Bojaatti immoo himuu qabna baay'ee fayyaade barqoosaa sana. Yeroo dudduuba keenya deemee dhiiraaraa jechuudha. Baay'ee nu taphachiisa dhugaa argachuuf. Amma ni deemna beena. Sunaa ta'u haala mijeessinaa beekuuta bojaadhaaf isa akka inni fiigee galee mo'atu wayinu wayyaa ta'uu danda'a jechuun inni kennaa isaa qabaachuu danda'a yeroo wayyaa finneef uumamaan jechuudha. Wayyaa finneef akka hojii shaakaluu danda'a. Namni fayyaa. Tokko immoo maal yaadaa ture beektu dhugaa argachuuf baay'ee bakka nama tattaafatudha. Nama jireenya isaatiif tattaafatu jechaadha. Itoo amma isa bira deemnee neeto. Ganaa isa bira amma deemnee isa bira bu'aa. Amma ammaati kan. Isa ammaa deemna. Amma deemnee.
Kaa baqa. Hoja. Jirtu ka? Jirta. Baat. Hoja. Hoja. Animmoo maali gidduu kana shaakalan dhuftoree bani sineega injurta erga mucaa bira dhannee deebinee numneebe. Innumne Nagaa ta'ee biyya ba'uusha. nagaa fayyaa dhugoomaa laata dhugoomaa fi laata inni sodaachaa irra. Maal Dhugoomin maal. Hoja. Akkamii har'a waasi jimmari annanne? Ana wajjin moo maal taaree bad. Waasi jimmari achii barbaada. Callumanne moo jiniin deemu? Suma wajjin deemu barbaadna. Sima wajjin deemuu barbaada. Anuma wajjin moo. Gara magaalaa kana ol ba'anii makiinaa. Maarreen nannaa. Ani erganii baadiyyaadhaa dhufe. Makiinuma waa jedhamu argeen beeku baadiyyaadhaa ammoo gaa dhufne waa makiinaa maal jedhama laata maqaa isaallee hin beeku. Ittiin dhufeera? Nan ittiin dhufe. Maalittan beeka dubaga waa dheeraa tokko. Hin argita har'a sargee. Nama beekan fudhata beekta. Waan fudhatu qabdaan? Ani moo baada fudha baada natti bareedee jiru. Si toleera miti? Tole. Maal natti tola si wajjin deemu. Garuu mana ittiin deemu. Deemtee deebitu amma. Tole isa taanaan immoo. Amma bee magaalaa hoggaadhaan nu makiinaa isatti dhumdee faasana nagarra. Nagar. Ban ani bee gaafa dhufe bee caammaa wayii kophee bareedduu tokko bidee dhufee ture achitti isa keessatti nirraanfadhe. Makiinaa sattiin dhufte sanatu jira osoo hin taane makiinaa isa fakkaatu. Baay'eedha waan ta'eef makiinaa. Ani makiinaa itti dhufe beeka. Odoon argee amma beeka. Lakkoofsa qabateetta? Lakkoofsa maalii beeka makiinicha maala. Boja. Akka gootu. Makiinichuma finnee dhumnaati nuunas. Makiinichuma finnee dhumnaati. Innu baas Leessa keessa waan nannaa? Kophee keessi finnee Makiinicha siifinnaa. Banni makiinicha baay'ee siifinna. Asuma. Maarreessa taanaan immoo taa'uudhoo maammala dhiisee deemare. Sitti dheekkamu. Garuu odoon deemee makiinatti argeedatti tola. Bojaayyee. Tole jedha. Akkuma sitti tole kanatti immoo. Akkam namatti tola. Ayyaana walumaan baafna gaa. Kota agar Waan tokko dhiphate. Waan tokko dhiphate. isin adeega. Guyyaa ayyaana hojiin oolta illee keenya taphachaa oolla. Caroorsaa fayyaa. Tole. Burbatti. Ayaan turee sana dheeraa sammuu barri qollu. Maalitu sareen olii gad deemti qabeenya baafiyyaa bakka argitetti argite. Dhuftee. Eessaa dhuftaa? Zimmeettee bakka barbaade olii gad jedhe. Een gadda sasiin dhufee sidha. Eessa olii gad deemtaati zimmeettee? Asumaan xinnoo naanna'uu deebite. Kun bakka jiru qabeenya baafiyyaa fi bakka barbaadetti gattee olii gad deemtu ati. Shalaqqee wayii fi zimmi jettee een gadda dhufee sidha. Maaloo dhiifama kaa. Ittiin deemu. Maal akkamitti taare? Zimma gadda sasiin dhufee sidha. Qabeenya baay'ee baan barbaadetti bakka kanatti odoo dhufee tokko asiin tunaa deemu. Zimmi jettee bakka barbaade olii gad deemee eessa deemtee dhufta? Een gadda dhufee sidha. Maaloo dhiifama Zimma ani dhiifama kashalaqqee qoshaa ishaan turisi. Zimma jettee bakka barbaade olii gad deemu. Ani bee kunoo asumaan ture bee. Eessa turte? Asiin si dhabe eessa dhufee tana een gadda asiin si dhabe irras asiin si dhabe. Maaltu bakka kana qollooftee bakka olii gad deemta? Qoshaa ishaan.
Abbaa keetiin hin qabu. Akka abbaan barbaade taphatuuf miti bakka kana kaa'amtee bu'aa kee hedduu bira qoshaayina. Qoshaayina. Maal nama gaddisiisu waliin. Kaya bakka lafa. Lammata waan akkasitti hin deebiin ishee. Tole rabbi natti hin bar. Lammata itti deebitee handaaditti akka har'aa kana bira siin darbu. Tole gaa. Ati bee gara laafes tole oolin gala bee maal. Kumlame dia. Ati benjere tunjuru kan jirenya namatti tolchu hinjiru. Inuma link ajarana namuma wajjin ta'e. Hal tuh cemdu deh. Ada bati, berarti dah kes, ada bati, bati, bati. Hey, ada su. Vale. Alhaji lagi seraman, dia guys, apa sih?
Meeqa dhufa gatiin kee? Sindoo. Boolla isa si wayya. Dakkinarra maal gootu kun mooyi. Eenyu ishee daangaa gootutu? Kanniisa koo. Kanniisa koo. Baadeen kanniisetti. Kanniisa koo. Abbaa kanniisaa. Kanniisa koo. Eenyu ishee mana kana keessa jirtu? Anbadaa. Abada badesa. Abada badesa. Abada badesa. Abada badesa. Namni tokko as dhufeera koone daangaa keenyadha. Koone daangaa koodha kun manni kun kan koodha. Kana keessatti kan aangoo qabu anaa fi ana qofa. Abbaan manaa abbaa koo abdii koo abbaatii koo maaloo koo fudhadhu badii. Maalli kun bakkee baatanaan jira sanuu maal bakkee baatanaan jira maal wanti maaliin jedhaan kun ani daadhichaani maaliif kan jedha ana dhufee manatti ani maaliif namni na doorsisu kun anatti maa baay'atee hin jedhe maal Azabadeka. Ati mau naraga di tay. Mazi sini mal oli gadi kati. Tetapi. Boja. Malte. Boja. Malte. Boja. Boja. Malte. Boja. 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 Boja Malte. Boja Malte. Boja Malte. Malte. Nara demin jedhe maal gooti? Fayyaa keedha? Sakkasi maal meerre dullaan koy. Sakkasi maalirraa barbaade? Boja maal taate waan sirrii maal barbaaddeeti? waan tokko si barbaade. Nara deemi kaa. Boja tasgabbaadhe. Maal barbaaddeere? Narra sokkime nama tokko hin barbaadu. Boja. Isin raamini kan abbaa qabeenyaa wajjin iyyuu wallaloosis. Boja maalaa isaati? Takkaarra maal jetti? Machiitti. Kanaan booddee mana kana balbalatti sin argina uduraan keessa nyaachisa. Tolee rakkoon qabu. Boja tasgabbaa'e. Maal? Tolee tasgabbaa'e. Isin inni guddataa jedhan suniin uttan sussuuqaa. Jira. Kanaan booddee namichi sunis isinit dhuftanii isinit xumuraat. Tolee rakkoon qabu. Maaltu toleedha? Rakkoon qabu. Boja. Nuti lammataa sinne. Lammataa deebiin. Garuu wanta kana garuu wanta siif inni qabu. Ol galchine jedhu dhugisne. Maalli danni boombi fiddaa dhufte? Ol galchine. Ol langashiitu mba. Ilfeeno. Boja ol bani. Boollatti gali. Boollatti. Boja. Ilfeeno. Humnaan seesus taa'e. Isaan yaan poolisa hodhadhaa baan jira. Maaltas ta'a. Fudhadhu galiin shopharqataa kee. Ilfeen uwwaan boollatti gadi. Deemna isaan maal goona? Isa asuma ta'a. Deeme. Boja kana isa dhenga dhamita. Naksoos doodhaadha seete. Fayyuudha. Nami machaa yoo kastaa beekaa. Maaliif jechire? Maalli ishee kure jira.
achi boollatti gale maal narra fayyuu waatti fidduun laala baay'attitu ona kee fura ubbatu. Guyyaa irraa kan adda ba'u qabna naafati. Kun biraankii ta'uu qaba maal jechuudha waan akkana. Anu jaalladhee miti. Murteessuun sababa irra jiraatuuf jaalladheeti. Baay'ee jaalladha. Garuu adda ba'u qabna asirratti. Kun guyyaadhumaa keenyaan adda ba'u qabna. Kun qoosaa ta'uu qaba dhugaadha. Ani isa kana nama. Ani natti cimeera. Garuu immoo anaafatti kana booddeetti fufuma qaba. Guyyaadhumaa keenya ta'uu qaba. Osoo akkasitti si jaalladhu osoo akkasitti na jaallattu akkamitti akkas jettan. Adda ba'u qabna. Jecha adda ba'u qabna jecha jedhu kan afaan keerraa tasu. Adda ba'u qabna. Murteesseen dhufee nan. Itti yaadaan bakka Urji maal taate akkamitti akkana si jaalladhaan garuu immoo dhufa keenya dhabu. Bakka. Maaltu ta'e? Oomaayyu Namni tokko gaafa adda ba'u sababa qaba. Sababa malee namni adda ba'uu hin danda'u. Sababa hin qabu. Akkasumatti bakka asirraa adda ba'uun barbaade. Jaalalli keenya akkasitti dhaabbatuun barbaade. Bakka itti yaadishin adda ba'uun barbaade. Maal jetta urji maal taate qo'ee taragaaga'ii gooti. Taa'ee tasgabbaa'ee Eeyyoo bakka adda ba'uu qabna. Hin qabin. Adda ba'uu qabna. Nama biraa argatte moo maal maal Akkasumitiin bakka jaalalli keenya dhaabbachuu qabaan kana boodetti. wanta rakkoo jiru natti. Rakkoon hin jiru. Bakka murteesseera. Wali furuu wayyu. Lakki murteesseen lakki. Urji maal taate qo'ee tasgabbaa'ee. Ifa manaa godha. Urji maal taate? Wayyoo. Ani miidhana isa dhumaa maraadheedha isa dhumaa. Nampi. Maal jedheen qubaa gootaa? Na dhiistee deemte? Maal taate? Nama biraa argatteetti dhabu maal taate? Tani immoo biraa gina godhuuf ilaali. Akkam godhan? Hirriiba maaltu na qabamoo kana booda minaa yoo nyaadhe minaa natti gora?